raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar lafa jirtanitti nageenyi keenya ulfinaa isin haa ga'u. Har'a guyyaan dilbata adoolessa 4 bara 2013 sagantaa idilee keenya cimmisii miidiyaa dursuudhaan oduu kan isin dhageechisu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Jidduutti immoo muuziqaawwan gurra keessaniif tolus isin dhageessisaa kan isin waliin turu ta'a. Haga xumuraatti waliin turaan isin affeera. Artistoonni Oromoo fi namoonni muraasni mana hidhaa irraa gadhiifaman. Boordi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waltajjii bu'aa filannoo waliigalaa beeksisuu irraa gaazexeessitoota miidiyaalee addunyaa dhorkuun dhagahame. Godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaatti haati daa'ima ishii ji'a lamaa waliin hidhamuun dhagahame kanneen jedhan hangafoota oduuti amma oduu tokko tokkoon. Artistoonni Oromoo Falmataa Kabbadaa, Falmataa Baalchaa, Sabkee Bardamee fi Adam Kaawoo baatii lama dura magaalaa Finfinnee bakka Eekkaa Abbaadoo jedhamurraa tika mootummaa Bilxiginnaatiin butamuun hidhaman kaleessa adoolessa 3 bara 2013 mooraa leenjii poolisii Awaash Malkaasaa irraa hiikamaniiru. Akkasumas barsiisonni magaalaa Burraayyuu keessaa qabamanii hidhaman barsiisaa Baqqalaa Dheeressaa, barsiisaa Girmaa Ciibsaa fi namoonni biroon kanneen akka Ayyaansaa Hirkoo, ogeessa kaameraa Jawaar Gammadaa fi weellisaa Jennenus Dajanee kanneen jedhaman hidhaa irraa dhiifamaniiru. Namoonni muraasni magaalaa Adaamaa, Sabbataa fi Burraayyuu keessaa qabamuun hidhaman kanneen akka Dassaaleenyi Dhufeeraa, Rabbirraa Dabaree, Moosisaa Dabaree fi Araafaat kanneen jedhaman guyyaa dheengaddaa adoolessa 2 bara 2013 mooraa leenjii poolisii Awaash Malkaasaa irraa hiikamaniiru. Hayyootaa fi hooggantoota jarmiyaalee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO fo'uudhaan ammallee mana hidhaatti hambisanii jiru. Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa reebicha guddaa irraan ga'uun miidhamanii akka jiranillee warreen mana hidhaatii hiikaman ragaa bahaniiru. Muhammad Deeksisoo mana hidhaa Awaash Malkaasaa irraa gallakkifamee jira. Sagantaa eebba barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa gurraandhala darbee raawwate irratti namoonni hidhaman akka hiikamaniif haqni Haacaaluu Hundeessaa akka barbaadamuuf sagalee dhageessisee ture. Muhammad Deeksisoo waltajjii irraa butamee hidhamuudhaan dararaa garaagaraa hadheeffachaa ture. Adoolessa 3 bara 2013 mana hidhaa Awaash Malkaasaa irraa gadi dhiifamuu obboleessi isaa Abdallaa Deeksisoo raadiyoonii Dirree Shaggaritti himee jira. Obboleessi Muhammad Abdallaa Deeksisoo akka jedhetti manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa yeroo lammaffaaf akka bilisaan gadhiifamuuf murteessus poolisiin irra deddeebi'ee to'annoo jala oolchaa turuu himee jira. Manni murtiin qarshiin sun kaffalamee garuu bahuu hin dandeenye ni tursiisanii. Eega turee booda immoo qarshiinis kaffalameera mirga ofii eeggameefii jira maatiin baafne jedhameera deddeebinee abukaatootiin gaafachiisaa turre. Si'a lama eeggame. Hundumaa kufaa harkaa taasisaniitu mirga ofii qarshii takka illee otoo hin qabsiisne akka baasan ajajamee ture. Biyya sirna diimokiraasiin hordofaa jira jettu keessatti mirgi walabaa yaada ofii ibsachuu lammiilee kabajamuu akka qabu dhaamsa isaa dabarfateera. Nama mirgi bilisaan waan yaadan ibsachuu mirgi kun eegamuu qaba jechuudha. Wantoota kanneen shaakalaa deemuu danda'uu qabdi. Yoo shaakalaan deemne immoo diimokiraasiin hin dhufu. Diimokiraasiin takkaadhaan dhufa jechuun isin ulfaata sirriidha. Ta'ees garuu wantooti akkasii wantoonni akka eegamuu qaban kunneen hanga tokko eegamuu qabu jechuun barbaada. Kaanis egaa mallee namoonni akka malee hidhaman kanneen biftee haqa malee yookiin immoo dabaan shiraan hidhaman rabbi isaan abaarsu jechuun barbaada. Muhammad Deeksisoo waltajjii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni olaanoo mootummaa federaalaa irratti argaman irratti Firii Jawaar Muhammad Justice for Haacaaluu Hundeessaa jechuun sagalee mormii isaa erga dhageessisee booda poolisiin qabamee magaalaa Jimmaatti hidhamuun reebichi irratti raawwatamaa turuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsaa turuun ni yaadatama. Raayyattii qaamota eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni nagaan ajjeefamaa jiraachuun dhagahame. Adoolessa 3 bara 2013 VOA'n akka gabaasetti
Waraana mootummaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa bahee walqabatee raayyaatti qaamota eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni nagaan 50 ta'an ajjeefamuu paartiin Dimookiraasummaa Raayyaa Raayyummaa kaleessa gabaaseera. Tarkaanfii humnoonni TPLF fudhatanii namoonni 30,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu itti gaafatamaan hariiroo alaa waajjira paartichaa obbo Getaachoo Kabbadee akka himan VOA'n gabaaseera. Durataan paartii Dimookiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barhee raayyaa keessatti miseensonni isaanii 22 humnoota TPLF'n akka ajjeefaman ibsaniiru. Bulchiinsi Tigraay kan yeroo Finfinnee maddeeffatee labsii dhukaasaa dhaabuun walqabatee haalli qabatamaan naannoo Tigraay hamaa ta'uu ibsee jira jechuun VOA'tu gabaase. Boordi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waltajjii bu'aa filannoo waliigalaa marsaa 6ffaa beeksisuu irratti gaazexeessitoonni miidiyaalee jajjaboo addunyaa seenanii akka hin gabaasne dhorkuun gabaafameera. Bu'aa filannoo marsaa 6ffaa dorgomaa malee paartiin Bilxiginnaa kutaalee biyyattii muraasa keessatti qofa gaggeessaa ture beeksisuuf waltajjii adoolessa 3 bara 2013 boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waamerraa dhorkamne jechuun gaazexeessitoonni miidiyaalee Bloomberg fi Reuters komii qaban karaa toora Tiwiitarii isaanii beeksisaniiru. Reuters Daawit Indaashaw boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa sababa isaa osoo hin ibsin waltajjii bu'aa filannoo irratti ibsamurraa miidiyaalee jajjaboo idil addunyaa ugguruu waan qaanessaadha jechuun karaa toora Tiwiitarii isaan komii qabu ibsateera. Gaazexeessituun Bloomberg Faasikaa Taaddasas waltajjii kana irraa ugguramuu ishee ibsite dhorkaan akkasii kun iftoomina dhabuu boordii filannoo biyyaalessaa kan mirkaneessu akka ta'e toora Tiwiitarii ishee irratti barreessiteerti. Qabiinsi gaazexeessitootaa fi hojjettoota Itiyoo Foorumii fi Awuloo Miidiyaa hidhamanii seera qabeessa ta'uu mala jedhe Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaalee yuutuubii Itiyoo Foorumii fi Awuloo Miidiyaa akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii 23, 24 fi 25 bara 2013 humnoota nageenyaa federaalaatiin qabamanii Finfinnee keessatti hidhaman Baqaaluu Alaamirroo, Yaayyee Sawuu Shimallis, Faanuweel Kinfuu, Abbabaa Baayyuu, Malkaam Fireeyyimaa, Fiqirtee Yenus, Wiintaanaa Barihee fi Mihirat Gabra Kiristoos dabalatee namoota 21 hordofaa akka jiru kan ibse Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa adoolessa 3 bara 2013 baaseen qabiinsi isaanii seeraan ta'uu qaba jedheera. Hidhamtoota kana keessaa 4 hiikamuu kan ibse koomishinichi hidhamtoota kaan argee dubbisuuf yaalusii kan hin dandeenye ta'uu ibse hidhamtoonni maatii fi abukaatoo isaanii waliinis odoo waliin argin torban tokko caaluu ibseera. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa kana keessatti koomishinara koomishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa waabeffachuudhaan hidhaa fi qabiinsi bu'uura seeraa hin qabne amantaa uummanni qaama haqaarraa qabu waan xiqqeessuuf dhaabbachuu akka qabu yaadachiise hidhamtoota kanneen dubbisuuf carraaqqii isaa kan itti fufu ta'us addeesseera. Aadde Toltuu Mohaammed Deengadda adoolessa 2 bara 2013 godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaatti sababa abbaa warraa ishee barbaadaniif daa'ima ishee ji'a 2 fi haadha ishee waliin magaalaa Dhangaggootti qabamtee buufata waraanaa Addeelletti hidhamtee jiraachuu abbaa warraa ishee obbo Eebboo Kaamed raadiyoo Dirree Shaggaritti himee jira. Toltuu Mohaammed Jaamtii haadha manaa hojiiti ishiidhaa fi haadha ishee dhaltee fi daa'ima kan koo kan jala manguutiin amma dhalatee jira. Ishee kan fuudhanii waliin hidhanii kan hidhaniif sababni hiriyoonni fayyaleen kan achi jiran yeroo sanitti makiinarratti isin saayiboota isaatti yaa'anii makiinarratti erga dhugaasan booda lachi nuti keessummaadhaan mana dhufnee isaa wal quban qabnu jechuudhaan himatanii akkasitti irraa konkolaataa irraa butanii hanga eebboo fiddanitti isin gadi lakkisnu yaa'anii ammaan kana malee buufata waraanaa Addeelletti hidhanii jiranii. Obbo Eebboo Kaamet ani nama nagaati shororkeessaa miti dirqama yaada mootummaa kanaa wal fakkaatu tarkaanfachiisuu hin qabu nama ofiin bulchaa jirudha. Maqaa kootiin kanaan dura abbaa kiyya si'a 3 oli magaalaa sirnaatti hidhaa turanii jiru. Ammasii haadha warraa koo hidhuun furmaata miti jedheera. Waan nama shororkeessaadha or maal akkaan ta'etu na dhibaan nama bilisa or nama badii tokko qaba jedhu yaadu miti kana dura akkanumatti magaalaa Hirnaa keessatti yeroo 3 wal abbaa kiyya deebi'anii hidhanii turanii maaliif akka ta'e naaf galuu baatu yookaan biyya kana keessatti ilaalcha mootummaa kanaa wal deeggaru yookaan immoo ergamtuu isaa yoo baattee fi ilaalcha isaan adda akka qabaatu taate biyya kana keessatti taate yakkamaa akka taate yakka nama ajjeesuu caalaa yakkamaa akka taate inni mul'ata. Waan kana yoo ta'e ani nama of danda'ee fi jireenya mataa isaa hogganu waan ta'eef anaaf jecha immoo ishee hidhuun furmaata jee yaadu. Aadde Toltuu Mohaammed daa'ima ji'a 2 amma waliin hidhamte kana ulfataatee yeroo turte sochii keelloo deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromoof godhame sanas akka hidhamtee turte abbaan warraa ishee yaadachiiseera. Daa'imni kun
waan nama dhibu amma duraa osoo garaatu gaafa eelmuuman san hidhamtee turte haati manaa koo hidhamu waan ilaalu miti waan baratamaa. Uummanni Oromoo salphinni ilma isaa adda babaay'ee irratti baasanii ajjeesuu caalu hin jiru waan ta'eef kallattii hundaaf falmatee obbilisoomsuu akka qabus dhaameera. Mootummaan kun yeroo ati hiriiraan baatee gabbaate akka duraanitti kiisboombii fi kan kanaanitti kan rukutu qawweedhaan fi rukutaa jaara wallagatti ajjeefame irraa fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Adda babaay'ee irratti nama baatanii ajjeesuu haala salphinni hin jiru. Kanaafuu Oromoo salphina akkanaa gadee harki caalaa qabsaa'ee obbilisoomsuu danda'u irra jira jeetii yaada. Kanammoo qabsoo uummata qabsaa'ota gaggala jiran kan naannoo jiddu galeessa Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa jiranirraa fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Qabsoon harka qofaanii miti karaa hundaanii qabsoo karaa nagaa karaa hidhannootis Oromoon kallattii maddanteen qabsoo gaggeessuu qaba. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabanne kanumaan xumurreerra sagantaa keenya cimmisii miidiyaa wajjin turtii gaarii. Cimmisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimmisa miidiyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka isin jirtanitti sinaa ga'u. Sagantaa cimmisa miidiyaa har'aa isin dhageessisuuf qophii keenya xumurree dhihaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtu jennee abdanna. Sagantaa cimmisa miidiyaa har'aatiin yaadawwan namootaa gamaa gamana dhimma Oromoo irratti gidduu kana ka'an irratti xiyyeeffanna. Dr. Diimaa Naga'oo dhaabbilee siyaasaa Oromoo amma jiranitti gammachuu waan qabu hin fakkaatan. Paartileen siyaasaa Oromoo maqaaf malee jiru jechuun hin danda'amu jedhu. Obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin dhaabni siyaasaa Oromoo hangafni gadaasaa waan fixateef dhaloota kanaaf hin maluu jedhu. Dhimmoonni belbeltuun Oromoo yeroo ammaa kanatti jiran waboo jabeessuu fi of gurmeessuu qofaa kan jedhan immoo Piroofeesar Asfaawu Bayyanaa fi Obbo Billoo Garbiiti. Yoon waliin turtan dhimmoota wal faccisan dhageessu. Waraanni Tigraay fi milishaan Amaaraa dhukkee walirraa kaasuuf wayita ilkaan walitti ciniinnatan kanatti qotee bulaan Oromoo leenjii milishummaa fudhatee Amaara bira akka dhaabbatuu fi gara duulaas deemee uummata Tigraay akka loluuf taasifamaa jira. Oromoon biyya sana keessatti dhimma isa laallatuufuu du'ee bakka faayidaa hin argannetti mirga saafuu lubbuusaa kennee wayita injifannoon irraa mulqamee jireenya gadadootiif saaxilamee jiru. Yeroo kanatti dhimma isan laallanneef Amaaraaf dhaabbatee Tigree waraanuuf jecha du'uun maaliif barbaachisaa laata? Turtii nu waliin qabaattan kanaan ni dhageessu. Nu waliin turaa. Gidduu kana hundeessitoonni ABO duraanii Dr. Diimaa Naga'oo fi Obbo Leencoo Lataa gara miidiyaaleetti as bahuu eegalaniiru. Dr. Diimaan afgaaffii gidduu kana BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin paartileen siyaasaa Oromoo maqaaf malee akka waan hin jirreetti akka hin lakkaawamne dubbatan. Paartiiwwan ABO fi KFO jechuu isaaniiti. Isaan kaan ofiifuu maqaanuu hin jiran dhabamaniiru. Kan akka paartii Dr. Diimaa fi Leencoo faa paartiin adda dimokiraatawaa Oromoo akka soogiddaa xammeera yookaan akka daaraa bittinneera. Walumaa gala paartileen siyaasaa Oromoo jiru jechuun hin danda'amu. Osoo jiraatanii of mul'isu maqaaf jiru malee hin jiranii jedhu Dr. Diimaan mootummaa jala fiigaa aangoo mijeeffachuuf jecha waayillan qabsoo irratti waliin turan irratti shiraxaxanii isa kaan ajjeesisaa isa kaan mana hidhaatti hiisisaa dhaabbilee siyaasaa KFO fi ABO akka dhabaman kan taasisaa jiran isaanii fi kanneen isaan fakkaatan ta'uu uummanni kun kan hin beekne isaanitti fakkaataa laata? Aduu saafaadhaan yoo kakatan immoo sababa namoonni itti hidhaman ani hin beeku jechuun wanta deemaa jiru akka hin beeknetti haalu.
Akka isaan jedhanitti paartileen kunneen maqaadhuma dur ittiin ijaaraman akka alaabaa of dura qabanii deemu malee caasaa bal'aa uummata keessa diriiree fi miseensa bal'aa horate hin qabani. Dr. Diimaan yaada kana yoo dubbatan mana dhiphoo foddaa hin qabne keessa akka jiranitti hubatamu. Of dhoksanii yookaan dhokfamanii ta'uu mala. Shiruma isaan xaxan kanaan maqaa dhaabbilee ABO fi KFO'tiin waan Oromoon Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kan hin dhageenyee fi kan hin hubanne yoo ta'e tarii abjuu keessa jiru yookaan immoo wanta ta'aa jiru hubachuuf rakkina qabu ta'a. KFO fi ABO'n miseensaa fi deeggaraa yoo hin qabaatiin eenyutu qabaa laata? Deebiisaa isinumaaf dhiibna. Kanaan dura waayillan isaanii Abiyyi Ahmed gorsuuf maasaraa mootummaatti marmaaraa kan ture Leencoo Baatii wayita uummanni Oromoo ibsaa fi intarneetiin irraa citee dukkanaa fi firarraa citetti biyyattii keessa rakkinumti wayituu hin jiru jechuun Aljaziraa irratti himaa ture. Akka Dr. Diimaan jedhanitti ABO fi KFO'n filannoo irratti osoo hin hirmaatiin mana maree keessa taa'anii iyyachuuf akka paartilee mul'achuudhaaf isaan gargaaraa jedhu. Ammallee Dr. Diimaan paartileen jajjaboon Oromiyaa maal keessa akka jiran wallaalaniitu jedhamee hin amanamu. Mootummaa abbaa irreetti hirkatanii wanta hin haalle dubbachuun rakkisaa hin ta'u ta'a. Akkuma Ormi akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa jedhan sana. Ani yeroo dheeraadhaaf numaa miidiyaa irratti dhiyaachuu yeroo itti jibbe qaba. Amma waanuma hamma haasofne kana yeroo isin weebsaayitii keessatti baaftanu koomentii achi jalatti itti nama abaaruuf arrabsuu fi kanatu jira. Miti walumaa gala siyaasa Oromoo keessa kanatu jira. Kun immoo siyaasaan Oromoo baay'ee boodattafaa ta'uusaa. Namni yoo siyaasaan wal dhabe akka lammata waliin haasa'uu hin dandeenye akka namummaadhaanis wal dhabuutti warri fudhatu waan jira. Siyaasaadhaan yaada garagarummaa qabaachuu hin danda'a. Yaada moo'eetu dhuma irratti bakka fudhata aangawa. Kanaaf yaadaan wal mormuu yaada kan kootu wayya jechuu malee kakaanii xiqqeessuu qofaan umaa wanti argamu. Aadaa kana keessaa bahee namni aadaa baranaa aadaa baranee yaadaan wal falmee waliin jiraachuu danda'u. Uumuun barbaachisaadha na fakkaata. Paartiileen filannoo keessatti hin hirmaatin afaris xinnoodha. Maaltu hafe? Yoo Oromiyaa keessa hin ta'in paartii OFC fi OLF yoo hin ta'in OLF rakkoo of danda'e qaban. Karaa tokkoon hojii siyaasaa keessatti gara kaaniin qawweedhaan kana keessaa tokko filachuu danda'uu qaba. OFCnis immoo qophii gahaa qaba natti fakkaatu hirmaachuudhaaf. Kanaaf qophii sana waan hin xumurataniif sababa godhate ta'a malee waan isa hirmaachisuu hin dandeenyeef hin qabu. Filmaata wayyaanee keessattuu hirmaachaa baheen baroota dheeraadhaaf. Namoonnis hidhaa ta'anii isa kana keessatti immoo carraa'uu qabu turan. Nama amma tokko ootuu filchisifatanii sagalee ta'uu fi danda'u turan jechuudha. Mana maree keessa ta'anii iyyachuuf tarii gama mootummaatiinis immoo dhiibbaan garaagaraa irratti godhamuun keessattuu waan haala nageenya biyya keessa ture wal qabatee walumaa gala immoo mormii humna wayyaanee wajjin jiru wajjin wal qabatee namoonni kana keessatti lallaaqatanis jiraachuu danda'u. Yaani Dr. Diimaa kan isa mufachiise namni maqaan Abdii Bilisummaa Siifan jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa irratti akkas jedha. Isatu PP'tti dabalame malee paartileen dhugaa kaleessas har'as borus jiru. Qabsoo dhugaarra jiru. Kaayyoo fi galmi isaanii saba isaanii waliin milkaa'a. Akkuma Dr. Diimaa Abiyyi gorsuudhaan gatiin sooramaa akka kaffalamuuf kan dubbatamu obbo Leencoo Lataa gaafa mootummichatti galan digirii 360 geengoo ofirra galagaluun mootummaatti hirkatanii uummata mirga isaatiif falmu dura dhaabbachuu akka eegalan Oromoo hedduun walii galu. Obbo Leencoon gidduu kana miidiyaa dhuunfaa gaazexeessituu Beeteleem Taaffasaatiin yuutuubii irratti tamsa'u Beetii Shoo irratti gaaffiif deebii taasisaniin cimsanii ABO qeeqan. Obbo Leencoon ayidooloojiin yookaan qajeelfamni ilaalcha ABO'n ittiin geggeeffamu akka burjaaja'ee dubbatu. Wayita mootummaa ce'umsaa keessaa bahetti tarsiimoo haaraa baasuudhaan jijjiirama fiduun fedhii isaanii turullee gama hooggantoota ABO birootiin
diddaan uumamuusaa himu. Maqaa leellifamaa ture sanaan of tuuluu malee tarsiimoo haaraa baafatee deemu hin barbaanne jechuun dhaaba bara gadaa isaanii hoogganaa turan sana qeequ. Obbo Leencoon wayita hoogganaa ABO turanitti harka lafa jalaatiin diina waliin quunnamuudhaan qabsoo Oromoo miidhaa akka turan yeroo dheeraaf guungumamaa ture. Ajjeechaa jumlaa wayyaaneen mooraa haaromsaa waboo yeroo sanarratti raawwatteefillee namoonni hedduun Obbo Leencoo akka yakkamaa qabsoo Oromoo diinaaf dabarsee kenneetti wayita dubbatamtu dhagahamaa ture. Akka yaadaa fi fedhii isaaniitti ABO'n jiraachuu hin qabu, dhabamuus qaba. Ani dargaggeessa otoon ta'e dhaaba siyaasaa Oromoo kan biraan uuma. Dhaaba waggoottan dhufaa 50f 100f uummata Oromoo haala qabatamaa irratti gurmeessu barbaachisaa jedhee namanaa jedhu. Kun garuu umurii isaanii hafe keessatti ni ta'a jedhanii kan hin eegne. Dur uummanni guddaan Oromoo kun otoo lafarra jiruu akka waan dhabameetti ilaalamaa akka ture kan dubbatan Obbo Leencoon injifannoo ABO'tiin yeroo kanatti Oromoon biyya keessaas ta'e alatti akka beekame hin dhoksine. Jibbinsa ABO'f qabanirraa kan ka'e lafarra dhabsiisuuf yaalu. ABO'n amma uummataan kan beekamu akka hin taanee fi uummataaf kan ta'ullee akka hin taane eeru. Dhaabni caccabuu eegale yoomuu fayyee nagaa hin ta'u amantaa jedhu qabus. Kanaaf ABO'n hojii isaa akka fixatetti ilaallee boqonnaa haaraa banuudha. Dhaabni haaraan qabsoo dhaloota haaraa hoogganu uumamuu qabaa jedhu. Madaalliin yaadaa uummata bira jira. Dhuguma ABO'n har'a uummataaf ta'aa hin jiru moo mootummaa fi namoota akka Obbo Leencoo ABO jibbantu ABO yaadaanis qabatamaanis dhabamsiisuuf ifaajaa? ኦነግን እንዳለቀ ስራውን ጨርሰዋል እንዳለቀ አድርገን አዲስ ምዕራፍ መክፈት ነው። የኦሮሞን ትግል የሚመራ አዲስ ድርጅት በአዲስ ትውልድ መቋቋም አለበት የሚል እምነት አለኝ። Miidiyaa keellootiin dhimma Oromoo wal fakkaatu irratti yaada isaanii kanneen qoodan Profeesar Asfaw Bayyanaa fi Obbo Billoo Garbii immoo yaadawwan Dr. Diimaa fi Obbo Leencoo irraa ejjennoo adda ta'e qabu. Akka isaan jedhanitti yeroo Oromoon ammaan kana keessatti argamu kun yeroo kamiyyuu caalaa hammaataadha. Kana waan ta'eefis adeemsa walgitu feesisaa kan jedhan Profeesar Asfaw keessumaayyuu Oromoon gurmaa'ina cimaa qabaachuu fi waboo deeggaruun mala furmaata hin qabne akka ta'e hubachiisu. Gidiraa sabni keenya argaa jiru kan kiraamii sabni keenya haati boossee imimmaan dhangala'aa jiru kan eerroon dargaggoon uumanii qeerrittiin duutee dhiigni dhangala'aa jiru kun lubbuun darbaa jiru kun hundi har'a tarkaanfii carraa darbe sana ammatee akka lammaffaa kun nutti hin deebine qophaa'uun dirqama yerooti. Kana gochuudhaaf haala jiran keessaa tokko waboo jabeessu. Inni tokkoffaa humna malee waan dhufu akka hin jirre kunooti ji'a 7 keessatti lolli Tigraay irratti godhame nutti agarsiiseera. Lakkoofsaan nun caalani waggaa baay'ee mootummaa Itoophiyaa harka isaanii jaa ture qophii baay'ee godhataniiru. Hankeenya har'a haala amma jiru kana humna malee waan tokko argachuu akka hin dandeenye murannee warri kanaan dura galagalanii achi as lolaa turan illee har'an wajjin dhaabbatanii haalli qabsoo Oromoo kanarratti luucca'uu qaba. Luucca'eeras natti fakkaata. Haala amma jiru kana keessatti kan yeroo kan ta'e tarkaanfiin tokkoffaan waboo deeggaru, waboo gargaaru, waboo utubuu, humna utubuu. Lammaffaan immoo organizationally qophaa'u. Teenyee autoon nuti hin qophaa'in inni qophaa'e inni diriiree dhufe. Inni networkii uummatee sirraa fudhate. Lubbuu qaalii ijoollee kumaatamaan qeerroo gabbarreetti otoo irratti hin qophaa'in ijaa turre jalaa galagashanii fudhatanii.
Qabsoon Oromoo afuuffee abbaan irree yeroo barbaadetti akka salphaatti dhoosu akka hin taane kan dubbatan obbo Billoon hangamuu hidhaa fi ajjeechaan heddumatullee mukukkulli qabsoo Oromoo qabate hanga galmasaa gahutti dhaamuu akka hin dandeenye mirkaneessan. mootummaan dhiphatee waan irra dubbatu boru irran deebi'u waan boru dubbatu iftaan dubbatu waan godhuuf gadhiisu wallaalee waan jiru fakkaata. Carraa bal'aa agartee duula hedduu garagaraan itti jiru kana keessatti uummanni Oromoo mirgoota bara dheeraaf itti qabsaawaa ture kana yoo wal qabatee keessaaf alaan duula silaa barbaachisu godhee carraan biyyasaa qabatee ijaarachuudhaaf bal'aatu jira. Akkasuma immoo yoo qophiin barbaachisu gahaan hin godhamne carraa agartee baraa biraatiif affeeramulleen ni jiraata jechuudha. I hope balaa kanarraa dandamachuuf hoggumeeqa hin gubannu akaawwiin hoggumeeqa dhiira hoggulama dhiira duraa hin gubattu akkuma jedhan sana carraa kanatti akka gaariitti gara hundaanutti qophaawamaa jira ittuma milkoofnaa jeetiin yaada. Yeroon isaa hunda bilisummaa Oromoo torban lamatti dhabamsiifna hogganoota qabsoo Oromooti siinee qabsoo ni dhaabbata qeeroos dhabamsiifne hiinee baqachiifne hin dhaabbata jedhan ammallee mana Oromoo keessaa hin dhaabne magaalaa Oromiyaaf karaa Oromiyaa hundarraa hin dhaabne. Isaan waan fedhayyuu abjootaniis qabsoon Oromoo akka lambaadhaatti waan afuufanii dhaanfanii miti. Kuni lola uummataati. Lola uummataa kan uummanni Oromoodhaa diddaa gabrummaatiif biyya isaa ijaarachuu godhaa jiru. Uummata namni moo'ee hin jiru addunyaa kanarratti. Odeeffannoo biraatiin injifannoo waraanni Tigraay waraana Itoophiyaa fi milishaa Amaaraa irratti gonfateen walgaareffannaa aangaa'ota Amaaraa fi Tigiroota gidduu jiru dhaadheeffamaa jira. Waraanni Tigraay ajjeechaa gara jabeenyaa milishaan Amaaraa uummata Tigraay irratti raawwate haaloo ba'uuf waan qophaa'e fakkaata. Naannoo Amaaraa irraa herreegni inni buusuu malu akka hin jirre sagalee gadi qabatee akeekkachiiseera. Aangaa'onnii fi dhaabbileen siyaasaa Amaaraas sodaadhaan yoo caraanantu hubatama. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Agenyaw Tashaager ibsa gidduu kana miidiyaalee mootummaatiif kenneen ibsa sodaadhaan guutameen yoo dutu dhagahameera. Akka inni jedhutti uummanni Tigraay diina Amaaraa miti. Wayita Tigraay irratti duulamee sana garuu dhalli Tigraay ija milishaa Amaaraatiin argame ajjeefamee allayyaatti gatama ture. Daa'imman shamarranii fi dubartoonni gara jabinaan gudeedamuu ture. Walumaa galatti dararaan gara jabinaa guutame suukaneessaan milishaa Amaaraatiin uummata Tigraay irratti raawwatamaa turani. Gaafa sana Agenyaw Tashaager afuurallee hin baafanne. Har'a garuu uummata Tigraayiif waan aantummaa agarsiise fakkaatee uummanni Tigraay diina Amaaraa miti jedhee afaan guutee dubbata. Gochi milishaan inni erge raawwachaa ture garuu uummata Tigraay biratti diinummaa Amaaraa mirkaneessa. Haa ta'uuti amma sodaa itti seenuu isaatiin mootummaa jala gugatee milishootaan akka of qopheessaa jirutu himama. Waraana kanas uummata Oromoo dhimmichi isa hin ilaallanne daafii godhachuuf akka jiru raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee miidiyaaleen garaagaraa gidduu kana gabaasaa turan. Oromoonni godinaalee garaagaraa akka jedhanitti godinootaa fi araddaalee Oromiyaa maratti qonnaan bultoonni Oromoo Amaara deeggaruuf jecha gara duulaatti ergamuu fi leenjii akka fudhataniif dirqamuu irratti akka argaman dubbatu. Qonnaan bultoonni kunneen dhimma isaan hin ilaallannee fi keessa hin beeknetti gowwummaadhaan oofamuun irra hin jiraatu jechuun rogeeyyiin Oromoo mormuu irratti argamu. Dhimma qe'ee ofii irratti xiyyeeffachuun otoo namarra jiraatu dhimma qotee bulaa Oromoo hin ilaallanne irratti duulanii du'a rakasaa du'uun barbaachisaa akka hin taane hubachiisu. Waraanni Tigraay gama isaatiin ibsa gidduu kana dubbii himaasaa Geetaachoo Raddaatiin kenneen qotee bulaa gara du'aatti erguun hin mallee jedha. Humni kamuu uummata Tigraay ajjeesuuf qophoomnaan adaba hin ilaallannetu isa argata jedhee dhaadateera. Waraanni Itoophiyaa meeshaalee gurguddoo lafarraa fi samiitiin loltoota Tigraay dura dhaabbachuu dadhabee ajjeefamee booji'amee baqatee lubbuusaa hambisuu kan eeru Geetaachoon qotee bulaa waa'ee lolaa hin beekne gara du'aatti erguun yaada bitaachaa akka ta'e dubbata. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa cimmisa miidiyaa har'aa kanumaan goolabna. Turtiin waliin qabaattaniif isin galateeffachaa torban dhufu hanga walitti deebinutti nagaa isinitti dhaammanna. Nagaatti.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.